Leellaa humnoonni mootummaa mana amanatti raawwataniin yoo xiqqaate namoonni 45 magaalaa tokkotti ajjeefamuu Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa hime. Leellaa humnoonni mootummaa godinoota Goojjam 3 keessa baatii amajjii qofaa raawwatan jedhameen walumaa galatti namoonni 65 ol ajjeefamuu Koomishinichi ibsarra baaseen beeksise. Naannoo Amaaraa bakka humnoonni mootummaa hidhattoota faannoo waliin walitti bu'iinsa keessa jiranitti lubbuun namoota nagaa darbuu ibsuudhaan yaaddoo ibseera. Ibsarra ba'e lammiilee nagaa irratti ajjeechaan murtii malee raawwatamu sadarkaa yaaddessaa ta'een itti fufeeraa jedheera. Himannaa ajjeechaa Maraawwii fi kaan lama biroo irratti dhiyaate kanarratti mootummaan Itoophiyaa waan jedhan qabu. Haa ta'u malee kanaan dura mootummaan Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa qorannoon walabaa akka taasifamu gaafatanii turan. Dr. Alamuu Miratuu Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaatti ዳይሬክተር ኩታ ኦርዶፍ ፊ ቆረኖቲ መራዊ ላይ በቅርቡ የተከሰተው ወደ ቢያንስ በስም የለየናቸው 45 ሰዎች እንደተገደሉ ከጉጭ እንደተገደሉ መራዊት ነሞኒ መቃን ተሬሲን 45 ሴራን አለጀፈሙ ወደፈነው ልትቀብነራ ሁበቹ ደንደኘር ከነጀቹ ለኮፍስ ነሞተ ጀፈመኒ ከነ ቆፋ ደጀቹምት ለኮፍስ ነሞተ ጀፈመን አከ ከነጫሉ ደንደው ወንቶን አከከን ጅሩ ኑይስ ቆረኖ ከኛ ተፈፍኑ ወደፈነው ልትቀብነን ወንቱ ሁበቹ ደንደኘ አጀቻ ከነ ከራወተን ሁኖተ ነገኛ ሞቱማ ገረጫሉ ፋኖፍ ደገርሰኒ ታስፍቶ ጀደመኒቲ አጀቻን ከንረት raawwate kun dogoggora guddaadha dhaabbachuu qaba walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessa deemaa jiru madda sarabama mirga namoomaa ta'ee itti fufeera akka walitti bu'iinsi kun dhaabbatudha waamicha kan taasifnu karaa nagaan furuutu wayya jennee waamicha goona. BBC'n kanaan dura jiraattota irraa akka odeeffatetti humnoonni mootummaa akka lakkoofsa Itoophiyaa amajjii bultii 20 humnoota faannoo wajjiniin erga walitti dhukaasanii hidhattoonni magaalaa gadhiisaniin booda mana manatti sakatta'insa eegalame. Kanaanis lammiileen nagaa faannoodhaaf deeggarsa taasistuu jedhamanii akka ajjeefaman koomishinichi ibseera. Kanneen ajjeefaman keessaa dubartiin ulfaallee akka jirtu kanneen ijaan argan BBC'tti himaniiru. Koomishinichi mootummaan itti gaafatamummaa akka hojiirra oolchuu fi walitti bu'iinsa karaa nagaan akka furamu waamicha taasisee ture. Namoonni nagaa humnoota nu tiksa jedhaniin yoo ajjeefaman uummata keessa miira akkamii uuma? ተጠያቂነትን በተያያዘ በጣም ይሄ ነው የሚባለው ምርጫ እስካሁን itti gaafatamummaa mirkaneessuu laalchisee gama mootummaa tarkaanfii fudhatameen argine fuula duratti ni fudhata jennee abdii godhanna nuyis dhiibbaa gochuu itti fufna walitti bu'iinsi mataan isaa hawaasa keessa yaaddoo guddaa uumaa jira hawaasi sochii idilee taasisuu ni rakkata yaaddoon nageenyaas itti dhaga'amuu danda'a. Jiraattonni fi maddeen mana yaalaa kanaan dura Maraawwiidhaa BBC'n dubbise daa'ima waggaa 6 hanga maanguddoo ganna 75 dabalate namoonni hedduun ajjeefamuu fi kan sodaatanis gara Bahar Daar baqachuu himuun isaanii ni yaadatama. Federaalaa fi dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduu wal shakkuun ammallee akka jiru obbo Geetaachoo Raddaa dubbatan. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo mootummaa naannoo Tigraay kana kan dubbatan waa'ee marii torban darbe ministeera muummee Abiy Ahmad wajjin taasisan irratti ibsa miidiyaaleedhaaf yeroo kennanittidha. Dhimmoota walamanuu dhabuun akka jiru kan kaasan keessaa tokko naannichi rakkoolee dinagdee qabu furuudhaaf gaaffii liqaa maallaqaa dhiyeesse mootummaa federaalaan fudhatama dhabuu akka sababaatti kaasan. ናይ ምትእምማን ሽግር ኣለና ትምትእምማን ንሽግርና ናፈታሕና ሓደ ነገር ክንገብረና ዝብል መረዳዳእ ተወጽሒ rakkoo walamanuu dhabuu ni qabna rakkoo kana furuun waan tokko irra gahuu qabna yaada jedhurra waltaaneerra dhimmoonni mootummaan federaalaa kaasaa jiru ni jira gama kaaniin addi bilisa baasaa uummata Tigraayis ta'ee bulchiinsi yeroo Tigraay nagaan amma bu'ee waan biraaf itti dhimma ba'uuf qophaa'uuf yaaddaniittu diina waliin waltaatanii ajandaa mootummaa kuffisuu qabdu yookiin humnoota Eertiraa fi kaan waliin ni dalagdu dhimmoonni jedhan jiru. Nuyi garuu waan hunda caalaa fedhiin keenya nagaa akka ta'e nagaa kanammoo waarawaa gochuuf buqqaatota qe'eetti deebisuu qooda federeeshinii keessaa qabnu gaafachuun alatti wanti dhimma biraaf itti dhimma baanus ta'e faallaa waliigaltee Piriitooriyaan sochoonu akka hin jirre hubachiisneerra. Dabalataan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Shanee jedhu ni deeggartu jedhamanis akka himannaan irratti dhiyaatu kaasaniiru. Marii ministeera muummee Abiy wajjiniin taasisaniin dhaabni TPLF waraana Tigraayitti ka'een boordii filannoo naqamee ture gara seerummaatti akka deebi'u waliigalamullee himan. Gama kaaniin dhimmoota ijoo bulchiinsa yeroo fi mootummaa federaalaa gidduutti ka'e keessaa tokko waa'ee bakkeewwan waldhabsiisootti referendamii gaggeessuudha. Dhimma kanarrattis obbo Geetaachoon waan irra gaame jedhan kana dubbatan. أما تشحت قصور سفرتي نت كبابي نهزوي أسفافرا نملوات ummati buqqee kuma dhibbaan lakkaa'amu osoo jiru qubannaa hawaasaa bakkichaa jijjiiruuf haala qindaa'een dhaabbilee federaalaa tokko tokkoon dhimma kanaaf galmaan ga'uuf osoo gumaachi taasifamu haa hafuuti osoo mallee haalli wayyaa'aan jiraate osoo bulchiinsi yeroo jiru rifarandamiin hin taasifamu dhimma kanarratti iftoomina uumuuf carraaqqii taasifneerra. haala wayyoo qabuun heera biyyattii bu'uura gochuun furamuu qabu yaada jedhu irratti waliigalleerra
mootummaan federaalaas dirqama riifarandamiin taasifamuu qaba yaada jedhuun qabu. Furmaati wayyoo qabu kana jechuurraa kan hafe dirqiin yaada kana qofa fudhaa jedhu hin qabnu isa jedhan irratti walii galleerra. መሰሉን የብለይን ዝብል መረዳዳይን አገር ነው። Gama kaaniin marii ministeera muummee Abiy Ahmed wajjiniin taasifame irratti dhimmi hongees ka'uudha dubbatan. Mootummaan federaalaa namni beelaan du'e hin jiru jedhus aangawoonni Tigraay garuu namoonni du'uu dubbataa turan. Marii taasifameen mootummaan federaalaa waan danda'amu akka hojjetu ibsamu obbo Geetaachoon himaniiru. Kun yaadatama. Akka ragaaleen mul'isanitti ammallee uummanni biiliyoonaan lakkaa'amu raadiyoo dhaggeeffatu. Kana sababeeffachuudhaan obbo Ahmed nagootti bilbileerra. Obbo Ahmed godina Arsii aanaa Sudee jiraatu. Abbaa ijoollee 6ti. Hojjetaa mootummaa ta'anis yeroo dhuunfaa isaaniin gaazexeessaadha. Raadiyoo Hawaasaa Sudee jedhamu keessa waggoota 15 oliif tolaan akka dalagan BBCtti himaniiru. Mudannoo fi waa'ee raadiyoo irratti ammayyuu taanaa wajjiniin turtii taasisaniiru. Ani reediyoo yeroo barnoota koo elementarii baradhu hedduun jiraatu baadiyyaa keessaa fagoo irraa deemeeti mana poostaa jedhamu tokko beekanii dura. Isa irratti xalayaalee garaagaraa barreessee raadiyoo Itoophiyaa kan jedhamu jira, raadiyoo Faanaa jira. Isaaniif barreessee ergee hirmaachaa ture jaalala qaburraa jechuudha. Amma garuu isin koominitii reediyoo yookiin miidiyaa hawaasaa Sudee jedhamu keessa kan Arsii keessa argamu keessa dalagaa jirtu akkanatti himtanitti waggaa 16 dalagdan mudannoon addaa qabdan maali? Mudannoon addaa qabu keessumattuu yeroo tamsaasarra jiru isaan gatee ture. Tole. Kanaaf sagantaa baay'ee mi'aa ture. Sagantichi addaan jedhee mudannoo baay'ee na gaddisiisu ture sagantaa kanarratti. Dabalee immoo maatii waliin baay'ee walitti bu'aa turre maaliif kaffaltii guddaa hin qabu waan ta'eef. Waan isin hojjetan jechuudha. Maatiin maalinni ati waan bu'aa hin qabneef yeroo hundaa iddoo sanitti sitteeti nun galta kan jedhu walitti buunee walitti bu'aa turre yeroo cireedhaaf ganama natti ergan sa'aatii 12tti ba'a. Udubaan tamsaasarra jiru mucaan kiyyaa inni hangafa banateena seene nawaa mukaaf. Istuudiyoo keessa moo? Istuudiyoo keessa banateena seene. Maal dhiyoodha moo bakki reediyoo fi bakki isin jiraattan? Walitti kalaa'ee magaalaan xiqqoodha. Banateena seeneeti onni divaayidarri akkas karamarra bakkuma onni jala jira. Isa tuqee balleessee tamsaasni addaan citee mucaadhaan wallollee mucaa hari'ee. Maal hojii dhufe ergameeti? Haqatu ergee qursii nyaattaa koochuu jettee ergite. Tole. Naan akkasiitiin walitti buunee turree. Miidiyaan kun kan mootummaati moo kan dhuunfaati moo kan akkamiiti? Kan hawaasaa jedhama. Koominiitiidha. Koominiitii raadiyoo jedhama. Tole bajeta isaa fiddu sen. Amma silaa akka seera koominiitii raadiyoo kanatti hawaasarraa hawaasaaf jedhama beektee qajeeltoon isaa. Tole hawaasumatu deeggaree isumatu hawaasumatu sochoosuu qaba. Humni namaatis humni bajetaatis madda odeeffannollee harki caalu hawaasumaa jedha. Garuu akkasis ta'uu hin dandeenye hawaasa humnaatiin hin cufnu jenneetuma carraaqaatuma jirra. Tole hojjettoota meeqa qabdu isin amma gaheen keessan maali achi keessa? Ani gaheen kiyya gara tokkoon hojii gaggeessaadha. Gara tokkoon immoo biroodkaastara fi sagantaas hojjedha oduus hojjedha. Tole guyyaatti sa'a meeqa dabarsitu isin? Guyyaatti sa'aatii 4. Ganama sa'aatii 12 hanga sa'aatii 2. Galgala sa'aatii 11 hanga sa'aatii 1. Amma sa'aatii 1 jenna malee yoo nuti ho'ee jenne hanga sa'aatii 2 yeroo itti turru jira. Sa'aatii 2 ol haalli itti hojjennu jira. Kanaafuu wanni dhaabbataan hin jiru gaafa isinitti toleen madheerataa? Xiqqoo akkas walakkasitti dabalan yeroo nuti tolee jedhe dhaggeeffataan dubbisee jedhe. Haalli ittiin dhaggeeffataa waliin turru jira sagantaa idileetiin ala baane. Yeroo kana dalagdan hojii biraa qabdu moo?